har'a guyyaan ayyaana jettanii maaliif jennaan uffata aadaa yeroo uffadhee dhiyaadhina argitanii. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee yeroo akkas televezyiiniitti dhiyaannu uffata aadaa gaafa uffannu guyyaan ayyaanaa jechuu keenya. Garuu yeroo tokko tokko calluminni uffata aadaa uffanne maal ta'a barsiifatoo ta'ee jechuudha. Kana malees immoo bara haaraa simanne malee yeroo itti aanus ayyaanonni jiru. Ayyaanni masqalaa jira, ayyaanni irreechaas jira. Kanaaf baatii fulbaanaa kana baatii ayyaanaa godhannee yeroo hundumaa uffata aadaa uffannee yoo mul'anne somaa miti. Gaariidha. Kanumaaf. Kana irratti immoo anaa fi isinii bara darbee wal argine malee bara na waliin argine bara 2015 kan nagaa kan milkii kan badhaadhinaa akkasiniif ta'u hawwinaa kun sagantaa safuu seeraati. Sagantaan keenya kunoo jalqabameera. Jalqaba irratti odeeffannoowwan biyya alaarraa argannee fi walitti corree sonnee isinii dhiyeessinu kan seera irratti xiyyeeffatanii fi ajaa'iba kunis jira. Nama jechisiisan isinii dhiyeessina. Nu faana tura. Odeeffannoo keenya jalqabaa kan taasifannu biyya Fiinlaandi keessatti televezyiinii qabaattanis qabaachuu baattanis gibira televezyiiniif kafaluun keessan dirqama jedha seerri biyyichaa. Maaliif jennaan mana riyaa keessanii mana fira keessanii deemtanii televezyiinii ilaaluun keessan waan hin oolleef gibira immoo kafaluu qabdu jedha. Sababni mootummaan Fiinlaandi gibira kana haala kanaan itti kafalsiisuuf yookaan immoo walitti qabuudhaaf filateef waggaatti televezyiinii irraa gibirri walitti qabamu yuuroo 244 hanga yuuroo 253 kun immoo baay'ee gadaanaadha jechuudhaan keessuma baay'eeyyuu bara 2013 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti tokkoon maatii akka gibira televezyiinii kanaa kafalan taasiseera. Haala kanaan namni tokko qarshii 50 hanga qarshii 140tti akka kafalullee haalatti murteessitu jira seeraani ecovis.com tu gabaase. Ameerikaa bulchiinsa Arizoonaa keessa magaalaa Gudiir jedhamtutu jirti. Magaalattii keessatti namni tokko bakka adda addaatti nama fuulduratti tufee jennaan hancufasaa jechuudha. Seeraan isa gaafachiisa. Keessumaa immoo bakka uummanni hedduminaan itti fayyadamu giddugala gabaa, paarkii, daandii miilaan namoonni irra deeman irra kamirrattiyyuu jechuudha. Yoo hancufa keessan tuftan gochaan kun gochaa hin taane aadmaleedha jechuudhaan adabdii magaalattiin jechuudha seera baastee. Haala kanaan namni tokko yoo daandii irratti yeroo hancufasaa tufu argame $2,500 akkasumas immoo hidhaa baatii 6 akka adabamu seeratu tumee lafa kaa'e. live5news.com tu gabaase. Biyya keenya keessatti yeroo konkolaataa oofaa deemtan iji keen argu gurri keen naga'u sammuun kee sirrii miti waliin jechaa deemuun aadaa fakkaata. Egaa seerri biyyichaas immoo ibsaa diimaa darbitee deemte magariisaaf hin dhaabanne iddoo kana dhaabbadhamee siinaaf hin eeyyamamne maaliif dhaabatte jechuurraa kan hafe yerootti namatti waa dubbattu akkas jettee dubbatteetta dubbiin akkasii kana adabsiisa jedhamee dubbii afaaniif seerri bahee hin jiru. Garuu immoo magaalaa Meeriilaand keessatti gochaan akkasii yakka jedhee seerri bulchiinsa magaalattii lafa kaa'ee jira. Daandiiwwan keessa yookaan immoo daandii guddaa Meeriilaand keessatti namatti dhaadachuu, sirrukuta jedhanii kakachuu, nama arrabsuu, nama abaaruun seeraan ala aadmaleedha. Namni gochaa kana qabame yookaan immoo namni gochaa kanatu hojjetu argame kamiyyuu himannaa salphaatu isa mudata yookaan immoo haala salphaan himatama. Innis egaa adabbii maallaqaa $100 adabamee gala jechuudha. Kun egaa seera magaalattiin baasteedha. Kun yoo jiraate wal arrabsuun wal ceephoon akkasumas daandii walitti cufuun illee hin jiraatu waan ta'eef seera tiraafikaa bareedaa ta'uu danda'a. criminaljustice.com tu gabaase. Odeeffannoon keenya kana fakkaata. Amma immoo gara qabxiitti aanutti dabara kabajamtoota daawwattoota keenya. Oomishaaf tajaajila keessan safuu seeraa irratti beeksifadha. Sagantichas deeggaraa isiniin jecha ispoonsara keenya Wabii Tour and Travel guddaa galateeffanna. Amma gara ergaa ispoonsara keenyaatti dabarra. Akkam jirtu Wabii Tour and Travel maal ajajamnu? Wabii Tour and Travel imalli nagaa fi nageenya qabu boqonnaa sammuuti. Garam imaluufi bakka seena qabeessa kam daawwachuu feetan yaaddeena. Konkolaachistoota muuxannoo waggoottan dheeraa qabaniin kunuunsa addaan bakka feetaniin isin geenya.
Rabbiin gaditti Eeyyee wabii mala keessaniiti. konkolaattota kireeffachuu yoo barbaaddan konkolaattota filattanii kireeffattan qopheessinee isin eegaa jirra. Isinumti koottaa malee fuula ifaan isin simanna. Naannoo Laanchaa Kiristiinaa Pilaazaa darbii 4ffaa irratti argamna. Wabii Tureenda Tiraavel imala gaarii. Amma kanatti taasisuudhaan gaaffii isin karaa lakkoofsa bilbila keenyaa gaafattan dhimma seeraa irratti xiyyeeffatu maal gaafattu jennee kan nuti isin affeerre isinis immoo nu gaafattanitti dabarra. Barsiisaa Habtaamuu Margaa Qaallittiitii gaaffii ati nu gaafatte amma yoo asirratti dhiyeessuu baanne karaa keessaa sii deebisne gaarii ta'a. Garuu gaaffiin kennu bira ga'uusaa haala kanaan sitti himneerra. Saadiyaa Aanaa Dodolaati. Lafni maqaa kootiin amma narka jiru kan abbaa warraa kooti. Isaanirraa naaf kenname. Abbaa warraa koo wajjin ijoollee 7 waliin qabna. Sababa walitti bu'iinsa anaa fi abbaa warraa koo gidduu jiruun atis ijoolleen kees ijoollee ofii dhashee jechuudha. Lafa abbaa koo irraa homaayyuu argachuu hin dandeessan nuun jedhe. Kanarratti seerri maal jedhaa jettee gaafatteetta. Ogeessa seeraa gaafannee sitti deebina. Boriin jennu iftaan hin jennu nu eegi. Galatoomi gaaffii keef. Ittaan sun immoo walaloo isinii dhiyeessina. Walaloon kun akkuma sululukiiti. Oliyaad Bariisoo Jimaa Baabsoo barreessaadha. Kitaaba barreesseera kanaan dura sirna gadaa irratti xiyyeeffachuudhaan yeroo garaagaraa waltajjii irratti walaloo yeroo dhiyeessuun argitu. Har'a immoo safuu seeraatiin dhufeera. Maal jedha laata? Walumaa daawwannu. Ilaa qarbirraa nu hamburaa nu afkolchaa kun sagantaa safuu seera bu'uura godhachuudhaan aadaa saba bal'aa kan sirna gadaa beeksuudhaaf qofa kanan itti gargaaramee fi garuu immoo beekamtii ulfaa Oromoo akka ta'e kan abbaan gadaa qofti yeroo isaaf malu qofa sagantaa riichuwaal yookaan immoo ayyaaneffannaa ta'e qofa irratti itti gargaaramu akka ta'e nan beeka. Kanaaf akka nuuf filchitan abdii gochaa gara walaloo kiyya bara haaraaf qopheeffadhe kan aadaa ittiin beeksaa safuu fi seera ittiin jajjabeessaa waraabamurran jira. Milkii dhahaa hawwii bara haaraa kan bara araaraa gaariin hawwata ingichaa haaraa ilillee mul'ataa hawwii ceetuu milkii bara haaromfataa bara gammachuudhaa ijoollee manguddootaa bara sabaaf lammiin dhabdhabnu mijataa bara firaa hiddaan uummannu hidhata bara sochiin keenya nuuf ta'u si'ataa bara itti aanu hojiidhaaf kutataa bara seenaa umnu barumaan ce'ataa bara guutuu ta'u ooyiruun qotataa kan dafqaan bultootaa bara guutii arganu fedhiin dargaggootaa kan hojii uumtotaa bara gaarii ta'u jiruun barsotaa oomishaan hayyootaa bara hanqisaasufne yeroon barattootaa boru biyya dhaaltotaa bara aagaa nagaa hayyuu fi hayyootaa bara qaama fayyaa miirafis mijataa bara deemsi keenya nuuf ta'u milkataa irras nu haa oolchu balaa tasabutaa irraa nu haa baraaru balaa konkolaataa barri kun keenya bara nuuf mijataa bara itti taanu akka odaa caayaa qaama keenyan fayyaa jiruu keenyan faaya bara aadaa beeknu jiraannu ammayyaa bara waan hundumaan itti taanu fooyyaa bara milkiin ceetu dacheen sabaa biyyaa bara itti gammannu halkanii fi guyyaa bara dhaabamneen buqqaan sirroofneen jallanne bara tokkomneen bittinne ulfaanneen salphanne bara hawwineen gajamne barbaannee hin dhabne bara hin qaarmofne guurtunnu si'anne bara hin haphanne xuuxxunnu maddifne baran tokkomne guurtunnu buqqifne baran burjaajafne qoltuunnu jallifne bara bubbee hamtuun kararraa nun fuune bara balaan tasaa daandirraa nun bunne bara akka coqorsaa lafatti qabannee bara akka horii samitti marsine bara nagaa fayyaa biyyarra jiraanne barri kun keenya leel jennee fudhanne warra sirna gadaati warra safuuf duudhaa arrabni na gurraachaa amaneetan jedhaa ganama yoon ba'u galgalas yoon galu uumaa koo tan kadhaa milkiin tiyya gaarii dhuguman dubbadhaa iltee innaa jedhee of koltiinaaf godhaa ilaa qalbirraa na hamburaa eebbanaaf qabadhaa ba'uu galuu keessanitti uumaa keessan kadhaa arrabaan safumaa waan gaarii dubbadhaa hoodaa safuu beekaa dhugaadhaan jiraadhaa waadaa ofii gallaa kan jettan raawwadhaa walwalii keessaniif jaalala qabadhaa carraa argattanii waan toltuu hojjedhaa
milkaa'ina keessatti wal yaaduu qabaadhaa ergama keessan hunda waaqaan mari'adhaa ergarama oolaa hulluuqaa jiraadhaa. Gaarii oolaa bulaa eebba rabbii fudhaa gatii qajeelummaa milkiidhaan argadhaa afaan keessan damma garaan taa'aadhaa. Bara kana guutuu hin argina hadhaa gaarii facaafadhaa gaarii biqilfadhaa firii hortee keessan gumbii keessan godhaa. Dheebuu beelan arginaa quufa wal yaadadhaa qorarra keessan hin daariin waan feetan uffadhaa. Bultii yaadda'inaa ciisa eebbaa argadhaa bakka yaaddan gaa kennaa milkii baadhaa. Ija hamtuu oolaa waan hamaa mo'adhaa tokkummaaf jaalalaan qajeelaa jiraadhaa barri kuni keenya leel amanaati fudhaa. Haqa gaafattanii dhara hin dhaalinaa dhugaa qabattanii yoomuu mo'aminaa faanti teessan nagaa gufuu hin arginaa koomiin qulqullaa hin mucucaatinaa. Hubannoo dhaabbadhaa hin rarraafaminaa waan dhuma hin tolleen hin qoraafaminaa halluu gosa beeknen hin sileeffaminaa hagaan gilillattanii gingilchaan fuudhinaa haqa keessa dhaalaa dharaan hin hafinaa. Bakka isiniif hin malle yoomuun dhaabbatinaa jilbaaf cimaa hin gatantarinaa ijjannoo qabadhaa hin bibir'atinaa. Komattummaa baa milkii hin badinaa haqni karaa maqnaan falmachuun dhiisinaa haala keessan beekne itti hin borcinaa. Jiruu eebbifamaa argaa waakkatinaa bakka hin dhaabbanne jira hin jedhinaa. Wal gammachisuudhaaf sobaan hin raginaa seera uumaa digdanii uumaman miidhinaa wanta hin facaafne haamuuf hin deeminaa. Dafqa namaa gaaduuf abaarsan dhaalinaa dhimma fuudhan sabaas komii hin horinaa. Wanta gochuu qabdan lafaan hin marinaa waan har'a raawwatu boruun beellaminaa qaama bakka buutan maqaan balleessinaa. Rakkoo dhuunfaa keessan biratti hin fidinaa biyyaaf saba bal'aa walitti hin dirinaa uummataaf sabicha nurraan dararinaa. Rakkoo keessan furaa nutti hin ceenaa laalaa of ceephisaa nutti hin ceesisinaa. Gungummii farinaaf sooratan ta'inaa baraaf bultii baraaf xannachan coobsinaa. Faayidaa dhuunfatiif danqaraan dhaabinaa maqaa hojjetatiin fedhiin guutatinaa birookiraasiin jirre uummachaan bulinaa uummataa fi biyya milkiin balleessinaa akka foon xannachaa seenaan ajeessinaa. Milkii waaqii hin qabne faandoon dibsinaa baay'ee fakkaattanii baay'een boorossinaa. Warra dhugaa qabus galatan dhoowwinaa kan gaarii hojjete haamileen cabsinaa lachuu dhaabbatanii lamaan fakkeessinaa. Allaadduu taatanii riphiriphaan uuminaa bifa miidhagdanii keessan laaffisinaa. Daana'oo taatanii jirman qoqorinaa akka silmiif cinii maxxanaan xuuxinaa akka cirrii hamtuu madaa hin uuminaa adeemsa qajeelaa hin gufachiisinaa fedhii dhuunfatiif sabaan hin qorinaa. Gaaffii mirgaan dhufee hin balaaleffatinaa hunduu bu'aa baraatiin kikirrisinaa wanta hin qabatamneen hin gigirrisinaa. Afaan safuu diigeef dubbii hin laatinaa bartee sirni hin qabne nutti hin fidinaa. Waaqa rabbi jedhaa abaarsan kuusinaa waan seenaaf hin taane waan sirnaaf hin taane waan safuuf hin taane hin malaammalinaa. Waaroo boruuf salphinaa ofitti hin guurinaa waanjoo hiyyummaadhaan nurran tursiisinaa fedhii sabni hin beekne nurratti hin fe'inaa rakkoo baraa furaa gadatti hin fidinaa. Nuti baraa gadaa wal jaalala qabnaa bara kana keessas waan gaarii hawwinaa. Ogummaaf hubannoon dhaabbiidhaan milkoofna sammuudhaan xinxallee onneedhaan hubannaa. Baraaf deebii laannee haqa hubachiifnaa meeshaa baraan taanu bara qalbeeffannaa haala barri fidu galteedha godhannaa ejjannoo dhaqabnaa amannu hojjannaa mul'ata qabannan cufaan injifannaa qajeelloon ilaallan humna cimaa qabnaa dhugaa walii laannan of diddiiguus baannaas ofis caqafannee uumatti amannaan walwalii kan keenyaaf waan gaarii hawwinaan dhugaa waaqa rabbii barri keenya kana baruu hin gogomnu koottaa ni gamnoomna didaan bittinofnu koottaa ni tokkoomna. Bara haaraa kana koottaa raajii humna mul'anni humna qabaa leel jedhaa ni goona. Ulfaadha deebanaa horaa bulaa banqaqa fayyataa bara gaarii. Daawwattoota keenya deebineerraa ammoo kanatti taasisuudhaan keessummoota istuudiyoo keenyatti affeerranne isinii dhiyeessina. Eenyu fa'i maalirratti xiyyeeffatanii haasa'u walumaan daawwanna. Daawwattoota keenya sagantaa safuu seeraa daawwachaa jirtu nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ga'u jennee nagaa isin gaafannaa irra deebi'uudhaan amma keessummootaan qaba istuudiyoo keessatti keessummaa jechuun illee natti ulfaata. Kaasaawwan Fayyisaa Morodaa gaazexeessaadha waggaa dheeraa gaazexeessaa ta'ee hojjeteera raadiyoo Itoophiyaatti qophii ispoortii qophii ijoollee akkasumas oduu dubbisaa ture baay'een keessan hin yaadattu ta'a amma yeroon Kaasaawwan Fayyisaa jedhu. Maarree biyya Kaanaadaa deemee waggaa dheeraa taa'eetu achi kan inni deebi'ee dhufe anaaf maatiidha jechuudha hiriyaa kooti baga nagaan dhufte Kaasiyyee akkasumas Burtukaan jiraataa immoo isaaf hiriyaadha isaa wajjin Kaanaadaa Torontoo waggaa 25 on jiraatte isheen immoo maarree hiriyaa waliiti waan ta'aniif sagantaa safuu seeraa irratti maaliif beellamte yoo jettani seerri biyya sanaa maal fakkaataa silaa nuti hin deemne warri deemtan beektu. Isaanii wajjin taatanii mana teessanii dhugaa isaanii jedhan kun akkasii jechuu dandeessu. Ani hin deemne waan ta'eef mee warra hin deemneefis
warra mana keessan teessanii nu daawwattaniif seerri biyya sanaa maal fakkaata kan biyya kanaa wal bira qabanii nutti himu nuti haasa'aa turraa guyyaan sagantaa guyyaa bashannanaati waan ta'eef sanbadduraati bashannansiisaama ergaa garaagaraatti himnaa isinis bakka garaagaraa teessanii nu wajjin bashannanaa sagantaa keenya dhandhamaa jennee isin affeerraa turtii gaarii. Akkuma beekamutti egaa Kaanadaa keessatti wanti hundumtuu seera jala jira jechuudha miti. Nuti akka salphaatti wanti ilaallu hundumtuu itti gaafatamummaadhaaf yookaan itti gaafatamummaa jalaa nun baasu. Waan kana ta'eef aniifatu waan baay'ee haasofna gaaf tokko bakka hojii keetti waan si mudatu anaanis bakka hojii kootti waan na mudatu karaa irratti illee waan na mudatu waan faamilii keessatti nu mudatu seera wajjin wal qabata waan ta'eef nuti haasofni kolfinaa haala biyya keenya duukaa immoo yennaa walitti finnu immoo waan biyya keenyaa immoo yennaa jijjiirru nu gaddisiisa si'a tokko waan ati taate uummata keenyaaf ituu himte seerri sun itti biyya kanattis immoo hojii irratti oole seerri illee jiraatu sammuu keenya keessatti itti fayyadamuu qabna. Bakka hojiitti waa tokko si mudatee ture akkuma beekamutti ati narsiidha beekamaadha nama gargaartaa hojiin kee namoota dadhaboo duukaa walitti si fida miti nama wayiitu si bira ture. Jarri sun paawundii neetiin sun paawundii meeqa ta'a ture sireerraan kaatu miti waansaa ishee gargaarta turte. Maal si mudate meekun baay'ee interesting waan ta'eef amma akkuma kaasaahun jedhee maaliif kana dubbachuun kee kan inni fayyadu biyyuma kana keessa illee teenye yeroo iddoo biraa deemnu akkaataan jireenyi hawaasummaa adda addadha tokko miti yeroo asii baatee Dambidoolloodhaa kaatee yeroo gara Kanadaa deemtu yookaan immoo Finfinneedhaa kaatee yeroo gara Kanadaa deemtu achitti kun na mudachuu danda'a jettee seera ilaaluudhaaf kitaaba isaanii kan seeraa fuutee dubbistee hojiin qaxaramtu. Kanaafuu namni waan ati dubbattu kun sirraa baree kunis jira kana booda biyyan deemu sana seera isaa beekee deemuun narra jiraata yookaan nan gaafadha akka jedhuuf fayyada waan ta'eef samma kaasaahun jedhetti deebi'ii maaltu si mudatee isa jedhu irraa jalqabne haasa'aa turra jechuudha. Eshi. Okay, anis baay'een isin galateeffadha waan affeernaa guutanii fi so ani biyya Kaanadaa keessa jiraachaan ture akka waggaa 25 caalatteettis akka narsiidhaan hojjechaan ture so dubartii tokkoon take care godhanii naan jedhanii turanii so egan hojjedhee deemee booddee manatti gangalee dubartittiin na yaamtee telefoona natti gootee rakkina keessan jira maal kottu na gargaaru naan jettee maanneen gaafannaani maallaqa wayin barbaadatte maanneen filadii wayitu fooqirraa ka'ee iseen dubartittiin immoo akka paawundiin see akka 450 faa taati. Ulfinni qaama ishee sireerraa siin kaatu namuma gargaara ganarsi deddeeme gargaara kan niqusii kan nyaachisuu fi mangistiin mootummaatu gargaaraanis disability kan jedhamu irra jirti gaa maallaqas namni baankii nama dhaqee fidaa fi seen ofiis kaatee hojjechuu hin dandeessu so ana na waamte gaa maaloo na kottette garaa kubitti maa inni laafummaa jira gara laafina jira nan irraanfadhe waan higgiin seera kan nan irraanfadhe bakka adakee nan dhufaan jedheeni unkini gaan nan dhufa dheedee dhaqee maallaqa sanaaf kennee fi nama handimaan kan jedhamutu jira gargaaranii qodaasee godhanii dhuguma bokkaa intini maal maqaansa bishaantu itti tadee sireeseefaa maal marga filadii ture. So anyways, that's what had happened and she asked me for to lend her some money and I gave it to her and then it was on weekend. So anyways, when it was on Monday, she called the office and notified them and they asked her that, where did you get the money? So she pointed out that wanti sen bitatte ega handiman kun gargaaranii fixanii booda ice creamis nyaachuus hin dandeessu my doctor wanta kanaaf akka nyaan oowamtee jirti iseen garuu ice cream kan waan mimmi'aa kana jaallatti isatus akkas godhe so kanaaf akkaseen wayitii se drop godhu akka barbaadamuu fi so iseen immoo maallaqa raafeen kana ijoolleen dhaqanaa bitatte ice cream kana nyaatte so fridge keessa turte baay'ee bitanii turanii gizee mandee dhufanii visit godhu
like a counselors ምናምን dhufanii ilaalu. So anyways akkas goote ani gamaa inni higgiin seerri mana hojii keenya namaafis maallaqa kennuu hin dandeessu nama harkaas fudhachuu hin dandeessu garuu ani sarraan fadheen ani dubartii kana gargaaraan jedhee numitti kenne so kanaaf na waamanii ofiisitti na waamanii hojiidhaaf suspendii na godhanii torban tokkoof without pay I was suspended for 1 full week you know. Torban tokkoof so kanaafi kafaltii malee sanuu kafaltii malee kanaafi I have learned my lesson you know kuni maayinni biyya higgin eddasirraa deebiteeree waan biraa waan nama gargaaru amma gaa kuni aadaa keenya biyya kanatti namni guddaan yoo baatee deematee irraa fuunee gargaarraa ollaadhaan wayyaa miiccinaa manarraa xoofnaa nama gurguddaa gargaaruun aadaa keenya aadaati keessatti guddatte keessa gaafa achi deemtu immoo nama gargaaruun haalatti yakka ta'utu jira jechuudha yeroo tokko darbee kanaaf eddasii gaafa namni waan gargaarsiin afachuu seera hojii walitti bu'aa laata jettee beektamoo ma gargaartere kan client wajjiniin it's separate garuu nama you know nama ala deemu homaa miti gargaaru nama jarris nama gargaaru biyya sana you know poolisiinis gargaarti maal jetti yooma karaas baddee telefoona kana agarsiisaa itti isaan matu singeessa si agarsiisu si garuu kan client walitti dhufumaa inni they have help so counselor waan isaan barbaadani qofaatu namuu fi qaba jechuudha kanaafi walitti intiniin ta'uga client you have to make a distance wanta kana kan hin godhamnee fi achitti seeratu dhorkee kanaaf adabame asitti immoo gargaarsa seerri dhorkeen jiru waan ta'eef adabamuu hin danda'udha. Kan biraa immoo maal fakkaata Zinnaash Shammadda biyya kana deebitee waggaa tokko taateetti garuu asitti immoo waan baay'ee ishee mudataa jira. Isa keessa immoo waa tokko argiteetti biyya sana duukaa kompeerii gootee nutti himta hattuutu nama hatee reebee namichi gaafa rakkatu dhaabattee argite itoo achi ta'ee maaltu ture? Hattuutu reebama? Hattuutu nama hate hateetu namicha hatame san namni isa gargaaruu dhabe dhaabatanii ilaalu harka maratanii isa kana ilaalteetti itoo achi ta'ee maaltu ture? Mee asii immoo maaf kana ta'e jettee isti kan naa ibsa. Gaaffii gaariidha. Maayinni akkuma inni jedhetti nama tokko namicha tokkotu iyye ganama baay'ee ganama ture namni sirri badaan kaane garuu namichi hin iyyaa yaa rabbii maaloo yaa rabbii koo na baasi maal jedhee bu'aa lafa gangalataa hintini jedhe kaan immoo gadi ba'een akkas gizeen ilaalu namni gargaaru namichi kun amma uffata uffadhutti garuu intini ta'a dheetanii ilaalaa. Gidizeen akkas jedhee ilaalu abbaan suuqii faa jiru maal namni jiru garuu namni tokko hin gargaar dhaabatee ilaalu namichi hin bu'aa yaa rabbii namichi kun nama alaati nama Itoophiyaawii miti afaan Arabaatiin haasaa yaa Allah maaloo manaam jedhee jedha so namni gargaarres hin jiru ani baay'ee laphee koon na boo'e ija koo bichaatu hin ta'in lapheen na boo'e maal namni nama gargaaru maal namni wantini jedhu jarrimoo fiiganii bira darbanii deema telefoon harkaa fudhatanii maallaqa harkaa fudhatanii bakka akkas ta'e namni tokko garuu maal taate hin birmatu hafeera dur biyya keenya akkas hin turre amma garuu namnis nama hin sodaatu inuma ilaalu akkas dhaabbatanii ilaalu booddee dhaqeetanii gaafadhe eenyu maal ta'atanii maal tura ta'ee jedheen gaafadhe akkas naan jedhanii amma biyya keenya utuu ta'e biyya keenya jechuun koo lafa magaalaa Kaanaadaa Torontoo keessa lafa jiraadhu namni wanta akka kanaa yoo ta'e namuma si biratti ollaanis namni ijarsi birmataas maal jedhu 911 bilbiluu nebarwaachis jedhama si ilaalu wanti tokko ta'e suspect wanta godhanii ollaanis waleega woo argitesi maayinni 911 waamta maayinni wanti kuni gizee utuu citizeniin fudhatin kakattee kakattee biyya kanarratti yoon waan tokko arge poolisiis yoo namni waan tokko godhe waattuun arge oo biyyi nama balleessu arge 911 waama nan gargaara jettee kakannaa godhatte waadaa seenta promise godhe yakkas goota kanaafi hundumtu wal ilaala hundumtu wal gargaara. Kutaa lammaffaa sagantaa kana torban qabannee dhiyaanna nu eegaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya safuu seeraa kan ammammaatti daawwattan fakkaata waan wajjin turtanii nu daawwattaniif guddaa siin galateeffannaa
torban immoo sagantaa biroo walitti deebinaa torban kun torban nagaa akkasiniif ta'u hawwina nagaatti.